angafti kola fedhatti cabee fideen harkaan ga'e anis gara beekoo mataa koo hidhadhee waa himuuf as ba'e hamman qaqqabadheen irraa tumee mucaa kootti kenna hanga libsuu ijaatti wajjin gooftaa kanaa waan ta'u maal beekno kunoo jedha mootiin qajeelummaadhaan moo'uuf gurguddoonni firdii qajeelaadhaan geggeessan hin dhufu jedha akka jechuun maal jechuudha amma geggeessaa kan jiran amma firdii qajeelaan hin jiru mootonni qaaliin hin jiran mootonni dhugaa dubbii dubbatan hin jiran jedha Israa'eliin waaqayyo yeroo dubbii kana dubbatu yookaan dubbii kana saba isaa biraan yeroo ga'u waatu dhufaa jira jedha Isaayyaas kun nama jabaadha nama waan waa'ee gara fuula duraa raaju nama waan waa'ee fuulduratti mul'achuun jedhu dubbachuun beekamu Isaayyaas raajota gurguddaa keessa yoo ta'e waa'ee masiichaa raajuudhaan nama jabaadha mucaa tokkoon dhalate mucaa durbaarraa dhalate Amaanu'eel jedhanii moggaasu maqaa isaa jedhe faraduudhaaf ijaan arguu firdii kennuudhaaf namarraa dhaga'e ulee mootummaa sangoo isaarraa qabe yeroo hundumaa waan dubbatu beeke iddoo hundumaa laala iddoo hundumaatti arge iddoo hundumaa dhaggeeffate iddoo hundumaa dhaga'e mootii akkasiin kaa'e mootii akkasiin dibame mootii akkasiin mul'achuun jiran hin dhalateen waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raajii dubbate barri Isaayyaas raajii dubbate barri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti dhalate waggoota 700 garummaa qaba waggaa 700 kana warree saba waaqayyootaa raajii kana soban jenne hin turan jenne oolee bulan jenne gaaturan ammas eegama jiru warri kaan waaqayyo dubbateera hin raawwatama jedhanii eegu akka dhaloota keenyaa irraa guyyaa 2 eeganii guyyaa 3 eeganii torban 2 eeganii torban 3 eeganii bakka waaqayyo sobeeranii sokkan hin sokkines waaqayyo dubbate taanaan waggaa lakkaa'amanii hin raawwatama jedhanii eegu Oto wakkaani wakkaani pitako dhume wakkaani dhume shantamni dhume dhibbaa shantamni dhume dhibbi lama sadii afur dhume wakkaani bishan dhume dhaloonni lafarraa du'ee baragamanni yeroo bilaa jabe wakkaani bijaa dhume wakkaani pitorba gaafa ga'u sagalee nutuun dogoggoriin karaa ergamaa Gabri'eel gara Maariyaam dhufe yaada qabeettii nadaa'e edolfoofta ilmadeessa Amaanu'eel jettee moggaafta haleluuyaa minni boossa baraloota du'arraa oolcha Amaanu'eel jechuun waaqayyo si wajjin jira jechuudha maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu raajummaa dhedheeraa raajuun nama beekamu Isaayyaas nama jabaadha yeroo kana gaa waa'ee waan fuulduraa dubbachaa jira har'a baree hin jiru yoo ta'e gara fuulduraatti baree'uu bakka jiru yeroo inni raajii dubbatu ilaalla iddoo kanarratti kanarra dhaabbachuudhaan mata duree guyyaa irraa akka wajjin ilaallu barbaadu kanaan booda waaqayyo waan haaraa godhaa waan jedhuudha namoonni wal bukkeessa walii keessa qabaate namni dhabanne jedhina kanaan boodeedha baasii afaanii dubbata kanaan boodeedhaani waaqayyoodha waan haaraa sii godhaedha Malarana Gureda Jada Valtima Kanam Bodeda Nama Valerati Rawatama Kanam Bodeda Wakayera Malara Sigureda Malarana Gureda Malara Malara Taeda Nailera Wakayera Hallelujah Wakayo Kanam Bodeda Kuno wangela tidak baru dada rajen berbicara betul wangela lalawaira majana kalau bodera kuno mati kajar mana mau kau itu fana kurkudan di kajar lagi dari bagai kesan itu fana mati kajar mana mau itu fana kurkudan di kajar lagi kesan itu fana kalau dua berjalan jatuh aja kalau dua apa ya jatuh aja kalau mati Berdekat jalan di jerobot, berdekat jalan di sejero. Nama sari pada Isaayyaas.
Mootii qajeelaa waan dhibee firdii qajeelaan dhabameera. Mootii qajeelaa waan hin argamne firdii qajeelaan hin dhabameera. Geggeessitoonni qajeeloon gaafa dhabaman firdii qajeelaan dhabama. Wangeelli maal jedha sitti fakkaate? Geggeessitoonni qajeeloon hin jiran yoo ta'e firdii qajeelaanis hin jiruudha. Geggeessitoonni qajeeloo yoo toora gadhiisan firdii qajeelaan waldaa kiristaanaa keessa gaa'ela gidduudha, hawaasa gidduudha, biyya gidduudha, siyaasa gidduudha hin dhabama. Maaliif? Geggeessitoonni qajeeloon firdii qajeelchu waan ta'eef. Isa kanaaf yeroo baay'ee Waaqayyo gooftaan maccaa dhaloota keessaa dura utuu firdii qajeelchuun barbaadin karaa firdii qajeelchu barbaaddata. Namoonni keenya namoonni qonnaan bulaa warri taatan baay'een keessan beektu sanyiitu dura filatama. Sanyiitu filatama. Buna waan ta'eef bunni hin dhaabatu. Biqiltuu abukaadoo waan ta'eef abukaadoon hin dhaabatu. Mangoo waan ta'eef mangoon burtukaanii waan ta'eef burtukaaniin hin dhaabbatu. Sanyii filatamaa kan jedhamu jira. Sanyiin kun hin filatama, hin qophaa'a, hin dhiyaata. Ergasii booddee akka seera isaatti lafti irratti oomishan hin baratama. Eessatti dhimma baasuu danda'a? Akkamitti dhimma baasuu danda'a? Akkamitti hojjechuu danda'a jedhama. Waaqayyoos karoora akkasii qaba. Nama caalaa karoorsa. Firdii biyyaa qajeelchuudhaaf nama qajeelaa barbaada. Firdii dhalootaa qajeelchuudhaaf nama qajeelaatu nama barbaadama. Maaliif yoo ta'an firdii qajeelaan argamuudhaaf namni qajeelaan argamuu qaba. Firdii qajeelaan argamuu kunnan ga'u ati nyaadha, ati isin uffadha, ati isin bareedha, ati isin naasa, ati isin hojjedha, ati isin akkasa godhanidha. Arjaadha jedhamu gaafa sana boqni boqnumaan moggaafama jedha Yesuus. Ameen jedhu. Abbaan waanuma facaase nyaate torbaffaan gowwummaa gowwootaatu mul'ifama. Isaayyaas 32 gowwummaa gowwootaatu mul'ifama. Gowwummaa isaanii bakkeetti jalaama. Yeroo isaan dubbatan namni ooleetti golba. Waan jedhan gowwaa dhagaa. Maal darbeera Waaqayyo bara akkasii miteera jedhu dhaloonni ameen jettaa laata. Waaqayyo bara dubbatamuu bara arrabsamuu sirraa mitu galgala kana. Waaree kana bara salphinaa sirraa mitu Yesuus. Inni dhubeeram maal amma kuna beeram. Waaqayyo ijoollee isaa bara mideera jedhu kan yeroo deena ameen jettaa laata. Ameen haleluuyaa. Warri Waaqayyoon dhagaan gurratti jallina dhagaan dhabu. Warri Waaqayyoon dhagaan gurratti jallina dhaggeeffatan dhabu. Maal Waaqayyootu ijaa baasa. Waaqayyo waan haaraa godha. Walitti maatummaadha. Kanaan booda waliin jedha. Waaqayyoodha. Waan haaraa godheedha. Anaafis sibisedha. Waan haaraatu taa'edha. Akka gadeessaatti jedha. Waliin agarreedha. Geejjaramnee wal agarreedha. Jallootatti deemaleedha. Anaaf sibbirtuu haaraan baheereedha. Ilillee gooftaadhaaf hin kadhadha. Ilillee gooftaadhaaf. Waaqayyoo kadhadha. Barbaade Waaqayyoo. Warra akkasirraa akka Waaqayyoo dibataan hin dhufa. Warri kun akka murtuutti akka Waaqayyoo keessaa darbatamaniitu. Warri kun akka billaa akka Waaqayyoo keessaa darbatamaniitu. Warri kun akka abidda akka Waaqayyoo qabsiifamaniitu. Ibiddi sibiila irraa boba'u qaba kennitu. Ibiddi sibiila irraa boba'u akka gochaatti qabatanii deemuu hin danda'amu. Adda isaa guutuu irraa bobaa'anne. Shaabaa miti guyyaa miti goonee isaa qabatanii deeman. Waaqayyo dhaloota akka ibidda irraa boba'anii dibee kaasaraa jedheera. Kaasaraloota qabaayyee Waaqayyo. Eeyyee akkarraan ta'u. Akkarraan ta'u. Baay'ee Waaqayyo namoota baay'ee hunda namaa kaasee hunda namaa galmaan ga'a miti Waaqayyo beekamaadha. Dhaloonni baay'een akka harree gaafasiin geessitee malee fuutee galte hin jedhu. Hin jedhaa. Harree ishee gaafa gooftaa geessitee suni hin geessitee malee fuutee deebitee galte hin jedhu. Baay'een hin geessu malee deebi'an hin galani. Warra dhaqas galas gooftaa baatan dibee kaasa gooftaa. Warra dhaqaa gada baatan. Ameen haleluuyaa. Nan tajaajila dinqee boosee abidda garroomsa kan jedhan lakkoofsa qaban. Garuu namni ol fuudhee gooftaa baatee jiru. Harrattiin dhaloota baay'ee caaltu. Ol fuudhee baatee gooftaa. Baachuun garuu dhimma hin baafne. Achiin geessee galtee.
Achinge sedu la wango para jana sibetu mara kada sibetu ne bitega dada ya jinamde je machabi la bakao warra gesa di achimba de waka yo intaraga warra da kaga la gofta ba bandire kasa gofta aba gofta na chama wa tisadi akabita babo aba waka yo kai tilo le di kata mo waka yo eka na gel ankera ba min gofta na chama kabara jere ankera ba min kabara jere waka yo kana defende tisadi la kana masada kisu kabara jere gofta ile le lazima dauldan Malim no venga digo tonni jajaboni kalora vega dulomne raya barat makan saul batu ya wakayo bulla matuta yo kalim boy wakayo wana agodu mal matuta kanjedun alagay kabam sewan tor basidiru panda ishara du wala lagi panda kadan negalla harki wakayo wasabe paradi bata mudara ni andu wana jerera Apurri kulkulun namo tabaye raya dako nakanda na jerera. Boda bagada na bagas. Apurri kulkulun namo tabaye dasari rada di kana jerera. Hallelujah. Apurri kulkulun namo tabaye chachara ibitana gerfisa. Ugana wake yo tanpaya dirurat. Segala mula kenda diru kesa tibile kita na manu panula na kungutu mane rawa tama. Bile kita dibaye kake dibitabaye di bulata. Namo di bata kana berbada kana tamu ya gama zanat. Wakayo namo tabaye raya na saka kawan di negara. Pakoparan di Jawa lalu tu pun tak terger. Di Jawa lalu tu pun tidak terger. Saya sudah tidak melakukan sendiri. Dawa wakayo wana ragodu. Ijawa marajala. Ijawa lalu pun tidak terger. Amba itu wakayo wana ragodu lalu malah terger tuhan. Ya wakayo bunda pinjuru. Ya wakayo wana ragodu pinjuru. Lalu dibayar ini lalu malah terger. Ija kamu baru waktu korban. Ini lalu saya terger wana terger itu ajiratu. Agar tuhan digarap dan cantik tembas. Agar tuhan diubah-ubah dan tidak ada yang gundau. Maka ada betul-betul yang kacil dan tidak gani. Kau akan ramu lalu. Ijiwa lalu kacil seharga. Haleluya. Ijiwa lalu kacil seharga itu akannya. Mari cisari kacil seharga baru-baru. Mari akan terganda mani. Halia wajah sari rekam kubate. Eragedana. Seni argu, musaja anjira bani, wakayo wana magura anjira gufta, nama farati, burri warra dagaru inna kefadaina, burri kalesa inna gagar wakan dagaru nabe, wajam, jallotam, somdotam, jallinam, ugabek, ugau, akan diberaga akan naman, akan dinumpan akan naman, akan sawalala di kampur jajan, kajen jadi argu jada. Kaje jadi argu warku jada, maka wakayo bara-bara na ye. Maka anggota Kenya Yesus Kristus saya bilang, warku juga kaje jadi itu argu eda. Kaje jadi naga eda. Urisani kaje jadi naga, yo gawa wakayo wakarako. Warku urisani siriti lagi apa kaje jadi naga. Marat, gara warra gumma kabadi eda. Gara warra hawa kabadi. Gara warra hawa kabadi ogumma argatera Isaiah sudah bila malakum sahabatullah. Warra hawa kajeru magaman ogumma kanawan wangari kanawan makajela kanawan yaukasa kanawan mayo nuyadatu numilatu yakenda liardu warra rasulullah ogumma rangutamu. Amejetu nada. Garanti hawa kamu sendiri benar. Juga namun hawa kajela kamu dari gutamu amejela. Kalau di nabu mereka si mana jera oke. Kajelon di keruang berbada darga tu. Kajelon di keruang berbada darga tu. Jala. Maka wakayo hai bimam. Nakon sahurira. Arabi warra. Gingge kajel ceru pater. Warri kale sarak kinam ginggan. Gingge cuna kajel ceru pater cuna. Ane gingge nama fakirnya ni. Kalau tak derde kajel ceru pater. Taka-taka. Sakalen ko na angkino. Ginga cuna kasa nama jerusan. Akas nawar kata tinggal. Aku bayar mulla tu malay. Aku bakana. Wakayo na lota tidak kasun. Patagan di sana sama aku benda wakayo wajah tanah. Balas sampai aku benda wakayo ikawate. Balas sampai aku benda wakayo ikawate. Siapa yang kental tidak lama mati. Kau masa jahat. Kau masa direjal taruh.
bafur kan barake tokkicha qixxeekuma Eliyaasi. Haleluuyaa. Obaasaan ajaba sobduu dhibba afur kan jilbeeffachiise jaba akkasii biyya keenyaaf hin laafa Waaqayyo. Haleluuyaa. Raajii dhumeedhanii obbeekuun dhibba afur ta'anii jirreedhanii obbeekuun jirree qabdeedhanii obbeekuun gaafa Waaqayyo Eliyaasiin achi ol kaase qophaa nama dhibba afurraa morma gate. Maqaa Waaqayyo eebbifamu. Kumaatama wacaan guute jaalaa tokkicha Waaqayyo dhaga'utu leenca'ee. Kumaatama wacaan guute jaalaa tokkicha Waaqayyo isa dhaga'utu jaalaa. Waaqayyo si haa dhaga'u jedhamee jennaan. Nama amala irratti raawwatamu kuni. Tokkichi Waaqayyo dhaga'u dhimma baasa. Tokkichi Waaqayyo dhaga'u dhaloota kattaa dhagaata. Tokkichi Waaqayyo dhaga'u dhaloota rabbaa arabanna. Ni harkaan fuudhii sin dhaga'e ni Waaqayyo. Namni kan foon keessa teessee dha yaani maallaa godha. Hafuura keessa gadi yaa Waaqayyo sin dhaga'e.